Video tu daawwattanii barreeffama ariitiidhaan akkeetti wal jijjiiree martanii jechuudha. Kun akkamitti hojjetama? Har'a salphumatti kun akkamitti akka hojjetamu isin agarsiisa jechuudha. Kan isinirraa eegamu daawwachuu qofaadha. Ana addaamuun turee viidiyoo ediitingii eega wajjin jalqabne turreerraa kutaa kutaadhaan isinii dhiyaataa jira jechuudha. Har'a kutaa 7ffaa yookaan 8ffaa waan akkasirra jiranatti fakkaata yoo dogoggoruu baadhee. Chaanalii keenya subscribe godhaa. Egaa kutaa har'aa immoo salphumatti daqiiqaa kana keessatti wajjin hojjenna jechuudha. Capcut keessan banattanii na hordofuu dandeessu. Go to work. Egaa capcut keenya banurraa eegallaa yeroo bannu akkeetti viidiyoo barbaannu galchanna. Kanaan dura si'a baay'ee waliin ilaaleera jechuudha. Viidiyoo keenya eega akkeetti filannee galchine booda sekendii barreeffamni keessan irraa jalqabu dhaxxanii fix gootanii iddoo tokko kaa'atanii ani kunola iddoo kanaan jalqaba sekendii 5 irraan jalqaba viidiyoo keenya. Kanaa booda kallattumaan gara tekstii kan jettu tuulota keenya keessaa gadi buutu waa'ee tuulotaas barsiira aaddi jettu. Kanaa booda iddoo isin barreessan akka kanaa isinii dhufa. Kanaa booda barreeffama keessan barreessu jechuudha. Type gootu. Akkasitti type gootanii booda foontii jala seentaniiti foontii keessan keessaa kan barbaadan filattu. Kanaa booda gara istaayilii dhaquudhaan istaayilii keessaa istaayilii tokko filannaa. Kanaa booda iddoo kana qabuudhaan saayizii ishee sirreessina. Kanaa booda iddoo barreeffamni kun taa'uu qabu sirreessina jechuudha. Zeen kanaa booda raayit jennee baana. Amma immoo hojjaa barreeffama kanaa gabaabsina jechuudha. Haga turtiin viidiyoo keenya irraa qabu jechuudha. Asitti sinneeti kun okkeetti zoom goonee xiqqoo ishee kun olaan sekendii 5 irraa eegalee sekendii 5 fi walakkaa irratti kutuu barbaada. Sekendii tokko akka inni keessa turu barbaadu akkasittan kutaa. Akkasitti eegan kutee booda amma barreeffama kanatti aanee dhufuun galcha jechuudha. Ammas gara tekstii keessanii dhaquudhaan iddoo taayipii kanatti taayipii gootu akkamitti jedheen barreessa. Kanaa booda ishee kanas akkasitti gabaabsitu barreeffama keessan hundumaa foontii al takkaa filanneera waan ta'eef foontii keessan filattanii barreeffamoota keessan hundumaa walitti aansitanii akka kanaan foontii istaayilii jijjiiraa deemtu. Akkeetti istaayilii jijjiirtanii barreeffama gaggalchitu jechuudha. Ariitiidhaan barreeffamoota haga barbaadan haga barreeffama baay'ina barreeffama keessanii galchitanii fixxu jechuudha. Akka kanaan saayizisaa baay'ee xixiqqeessitu. Okay. Eega akkeetti barreessanii barreeffama keessan galchitanii fixxanii booda maal gootu? Gara barreeffama keessan isa duubaatti deebi'uudhaani dhaxxanii kilik gootaniiti zoom isaa xiqqoo dabaltu jechuudha. Zoom gootaniiti haga kana akkasiin rakkifne jechuudha. Amma keyframe humna sirriitti na hordofaa. Keyframe jechuun mallattoo gararraa kanarraa yeroo isin object keessan irratti kilik gootan gararraa kanarraa wanti banamtu jirti ishee kilik gootu. Kanaa booda xiqqoo duubatti sinneeti kilik akkuma goone gara jalqabaatti deebineeti lafa barreeffamni kun taa'u murteessinaa jechuudha. Jalqabarra akkeetuma jechuudha. Viidiyoo keenya jalaa ol ba'aa jechuudha. Fiigee yeroo iddoo sana ga'u ol ba'aa jechuudha. Kanaafuu sirriitti na dhaggeeffadha. Dalgas irraan gadis hojjechuu dandeessu isinii karaa bitaatti karaa mirgaatti jechuudha. Haala kanaan viidiyoo keenya objektii keenya tekstii keenya hundumaa bira dhannee tekstii keenya haala kanaan sirreessina jechuudha. Ammas irra deebi'ee sitti maal gootu? Tekstii keessan gaafa filattanii xiqqoo ishee duubatti sittanii akka kanatti iddoo kana keyframe sana dhaxxanii kilik gootu. Keyframe kilik gootaniiti gara jalqabaatti dhuftanii iddoo kana immoo barreeffamicha qabdanii keessaa gadi baastu jechuudha. Haala kanaan hunduma isaa hojjettanii fixxu. Barreeffama keessan hamma baay'ina barreeffama keessanii akkeetti eega hojjettanii fixxanii booda riizaaltiin isin ilaatu dhumarratti kana fakkaata. Duuba deebitanii ilaaluu dandeessu. Yaa bakka haaluma salphaa ta'een hojjettanii jechuudha. Viidiyoo editing waliin barataa jirra. Kutaan itti aanu dafee akkasiin qaqqabu yoo barbaaddan subscribe godhaatiin nu jajjabeessaa nu eegaa isiniin jenna. Ana addaamuun ture guyyaa gaarii qabaadhaa. Jabaadhaa.